Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Media kun qophii keenya addaati. Qophii keenya addaa keessumaa taatee biyya keenya keessatti raawwatamu irra dabarree qondaaltota siyaasaa dabalatee akkasumas artistoota yeroo garaagaraatti Horn Media irratti isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo qophii addaatiin Horn Media irratti gaa artistii tokko yookaan weellisaa tokko qabadhee dhufeen jira. Weellisaan kun gaa eenyu akka ta'e isumarraa bartu qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Maarree isinis daawwattoonni Horn Media hanga xumura qophii kotti na waliin turan affeerraa kotti. Marsi bagana gaan dhufte. Bagana gaan eegde. Marsiin eenyu yookaan eessatti dhalatee guddate? Marsiin ilma Oromooti. Kan dhalate Macca keessaa Horroo Guduruu Aanaa Abbaa Coommanii naannoo magaalaa Fincaa'aa ganna baadiyyaa Jareedhamtti dhaladhee guddadhe. Sadarkaa tokkoffaa lammaffaa barumsa achumatti baradhee 12 digirii Baardaarii xumure. Maasters kiyya immoo Finfinneerraa MBA jechuudha. Finfinneerraan xumure akkasi. Ati weellisaadha akkasumas dargaggeessa achi keessatti yeroo muraasa dabarsee kana keessatti morma eegee guddaa taphatedha. Sirboota garaagaraa sirbuunis akkasumas immoo sirboota namoota gara biraa keessa yookaan immoo weellistoota Oromoo keessattis jalaa qabuutiin namoota baay'ee keessattis argeen ture. Yeroo ammaa kana sirba kee irrattis ta'ee sirboota gara biraa keessatti marsiin yeroo ammaa kana maalirra jira? Artii keessa jira moo akkam? Aartiin uumamadhaas keessa jira. Aartiin gaafas keessa jiru immoo atis aartii keessa jirta. Aartiin na keessuma jira. Anis aartii keessa jira. Waluma keessa jirra jechuudha. Hojii iddoo harkaan qaba. Ittuma jira jechuu barbaadeen. Aartiin kan uummata Oromooti. Artistii fi uummanni Oromoo yeroo ammaa kana akkami hariiroon isaanii? Artistii fi uummanni Oromoo hariiroo gaarii qabu jedhee yaada. Aartii fi uummanni Oromoos hariiroo gaarii qabu jedhee yaada. Keessumaa gama muuziqaatiin uummanni Oromoo gama siyaasa quuqqaa garaasaa jiru. Miira isaa, gadda isaa, gammachuu isaa, gungummii isaa fakkeenyaaf baay'inaan gama muuziqaa sirbaatiin dhageessifata uummanni Oromoo. Keessumaa qabsoo Oromoo keessatti muuziqaan gahee guddaa qaba. Oromoon kalees qabsootti ture, har'as qabsootti jira. Kana keessatti iddoo muuziqaan gahee qabaate uummanni Oromoo fi aartiin walirraa adda bahee hin beeku jechuudha. Durumaa qabee har'a akkanaa miti. Duruma dukkana kana keessallee uummanni Oromoo fi artistiin walirraa adda bahee hin beeku waluma keessa jira jechuu barbaade. Uummanni Oromoo kun aadaa bal'aa qaba. Weellisaan baay'ataa jira, barreessaan baay'ataa jira, diraamaa hirmaattonni baay'ataa jiru. Karaa kana gaafa laaltu abdii natti tora tokko jedhu. Gama biraan immoo wanta abdii natti hin horre yoo jiraate immoo namoonni hedduun dhugaasti waan maal qabaniif qofa kan sirbantu jira. Waan horii qabaniif qofa waan sirbaniif jira. Akkuma kana waan horii qabaniif qofa kan barreessantu jira. Kan taatoo ta'anii hirmaatantu jira. Kun immoo gaafa si yaachisu aartii kaleessa Usmaayyuu Musaan fa'a, Eebbisaa Addunyaan fa'a, Dooktar Kabaja Alii Birraan fa'a akkasuma jiru Dooktar Dhaggaayee Gabramadiin barreessaa Dhaggaayee Gabramadiin fa'a. Namoonni kana duras turan aarsaa uummata Oromoo aartii Oromoo guddisuu fi irratti aarsaa kana kaffalanii namoonni har'a maallaqa waan qabaniif qofa kan kitaaba barreessan even namoota qubee barreessuu hin dandeenye fa'aa kitaaba barreessuu eegalee booda kana jechuudha dhugaa siimuuf namoonni seenaa isaanii fa'aa kitaabatti barreessanii yeroo ogbarruu Oromoo keessatti galmeessuuf yaalan fa'aa argita gaafa kana laaltu abdii wayii sitti kutachiisaa moor garuu fuuldurri aartii Oromoo gaarii akka ta'u abdiin qaba. Kanuma sin jedhana of galchi. Artistoonni akkuma biyyattii artistoonni hedduun yookaan immoo yeroo dheeraa booda keessumaa erga mootummaan kun aangoon qabatiin dura artistoonni hedduun sirba warraaqsaallee sirbuutiin ni beekamu. Yeroo ammaa kana artistoonni hedduun callisanii sababiin isaa maali? Sababii qaala'insa jireenyaa yookaan immoo sababii diinagdeedha moo mootummaa kana sodaatanii moo maal rakkoo kan uummata isaaniif sagalee ta'uu didan? Akkuma ta'etti namni hedduun illee calliseera garuu maaliif akka callisanii isaantu beeka. Tilmaami yoonaan jette garuu akkuma ta'etti namoonni faayinaansaalii socho'uu qabu hojii aartii gaafa hojjettu waa hedduu si gaafata. Namoonni rakkoo gargaarsaa yookaan rakkoo faayinaansaalii qabanii manatti ugguraman jiraachuu malu. Akkuma kana immoo namoonni callisan kun immoo waan gaarii qabatanii gadi ba'uufis kan callisan jiraachuu malu. Faallaa kana immoo namootumti
siyaasa amma jiru kanaan ugguramanii sodaatanii haa ta'u yookaan faayidaa adda addaan haa ta'u goyyomsamanii haa ta'u bitaman jechuun rakkisa dhala namaa waan ta'eef dhalli namaa bitaman uggurama hin amanu namoonni faayidaa adda addaan goyyomsamanii manatti akka callisanii ta'an godhaman jiraachuu danda'u. Nuyi garuu kana keessa hin jirru waan dandeenyu yaalaatuma jirra dhiibaatuma jirra rabbi immoo nu gargaara. Marsi ati dargaggeessa Oromooti. Namni tokko Oromiyaan siif maaloo siin jedhe maal jettee ibsita? Oromiyaan anaa fi eenyummaadha, namummaadha, biyyadha anaaf Oromiyaan. Kanuma waan siin jedhe sigaa. Maaliif eenyummaa keessa aadaa jira, eenyummaa keessa eenyummaan jira. Eenyummaan ta'e eenyummaadha akkasii. Oromiyaan erga biyya jettee biyya Oromiyaan anaaf erga jettee Itoophiyaan immoo maal garasiif? Gaaffiin keenya galeera maal kaasuu akkati barbaadde amma namoonni hedduu yeroo baay'ee wal falmu waa'ee Itoophiyaa fi Oromiyaa kana. Ani Itoophiyaa akka sirnaatti impaayera wayittan fudhadha jechuun biyyi tokko biyya kan jechiisu ulaagaa guutuu qabdu qabdi. Fakkeenyaaf Oromiyaa gaafa fudhannu uummanni isaa uummata miiliyoona amma kana. Qabeenya inni qabu ni beekta, albuuda inni qabu ni beekta, haala teessuma lafa isaa ni beekta. Dhugaan haala inni tokko immoo Itoophiyaan parsantii guddaa sabab lammii 85 nama jira miti dire. 85 Thank you. Oromiyaan qofaa ishee parsantii guddaa kana edda Itoophiyaa irraa qabaatte Oromiyaan kun waan hunda edda Oromiyaa irraa fudhatte laali waan dubbachuu qabdu. Oromiyaan kennituudha eenyuuf Itoophiyaaf laatti. Inumaa Itoophiyaan Oromiyaa irraa waan fudhachuu qabdu fudhatte biyya jedhamte dhimmitti Oromiyaan isheen laattu isheen arjoomtu kun biyyan jedhamne tokko naaf gaaffii biraati kun. Siyaasa biraa dhiisi. Akkasitti biyyi tokko immoo biyya kan jedhamtu sabaaf sablammiin yoo nagaan keessa jiran yoo walqixxummaa keessa jiran Itoophiyaa keessa kun jira yoo inni kan namni kamuu sidiifuu danda'u jechuudha. Kanaaf anaaf Oromiyaan biyya eenyummaadha, namummaadha, adeemti kiyya Itoophiyaan maal yoo naan jette sirna jechuun nan danda'a, empaayeras jechuun nan danda'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophii keenyatti irraa bohaaraa akkasumas immoo irraa barachaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Marsi sirba kee keessaa kan ani baay'ee jaalladhu dinqisiifadhu sirba shimala abbaa godhu sana keessaa akkasuma uummata keenyaaf daawwattoota Horn Miidiyaa otoo irraa sirbite sagaleeti. Okay. Shimala abbaa koo arooressa jennaan ammureessa raree. Sanyiin koo leenca abbaan koo kormaa alagaan nannaaltu nam mormaa. Shimala abbaa koo arooressa jennaan ammureessa raree. Sanyiin koo leenca abbaan koo kormaa alagaan nannaaltu nam mormaa. Abshii jooraa koo maqaan kee fidaa lubbuu koo kaffalee si fidaa mudhii kee hidduu irree jabeessi hundee kee tolfadhu fageessi biyya kee eeggadhu jabeessi diina adda baasi fageessi tokkummaa eeggadhu jabeessi. Jabeessi 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 jabeessi. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa turtiin keenya weellisaa Marsi Abboomaa waliin turtii gaarii akka taasisaa jiru isinis argaa jirtu jechuudha. Akkasumas itti bashannanaa akkasumas immoo quuqama Oromoo waliin keessa dubbachaa uummata Oromoo garuu barsiisuu danda'an jedhamu waliin turtii taasifna. Isinis daawwattoonni Horn Miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turan affeerraa qotii. Hayyee Marsi Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana taateen ta'aa jiru kan akkamitti ilaalta? Oromiyaa keessa taateen ta'aa jiru taatee ulfaataa fi sukkanneessaa. Oromoon jaarraa hedduu dura argaa rakkoo gidiraa argaa ture jedhamee odeeffamu akka seenaatti arginu jira.
akka tilmaama kootti immoo jaarraa kamuu keessatti sirna kamuu keessatti dhiittaa bittaa kamuu keessatti Oromoon rakkoo argee hin beekne argaa jira. Keessummeessaa jira. Kanaaf Oromoon amma gidiraa keessa jira. Waraana keessa jira. Hongee keessa jira. Dhukkuba adda addaa saaxilamaa jira. Kanaaf Oromoon ammatti akka gaarii hin jiru. Akka gaarii hin jiru. Garuu fuuldurri keenya gaarii akka ta'u immoo abdiin qaba. Oromiyaa keessatti gataateen raawwatamaa jiru gaa hunduma keenya kan wal nuun gaafachiisnedha kan murraatti akka dubbatu barbaade malee keessumaa Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraatti hongee dabalate akkasumas immoo gaa buqqaatiin garaagaraallee faallaa kanaa immoo gaa keessumaa warreen saba garbiraa abashoota dabalatee fi abashoota irra darbee hanga TPLF fi Eertiraallee dabalatee gaa mootummaan amma aangoorra jiru kun akka inni Oromoo fayyade tokkotti yookaan immoo akka inni Oromoo hojjetu tokkotti yeroo isaan kusheedhaan illee uummata miiliyoonaan lakkaa'amu yeroo isaan arrabsaa turan argaate turteetta jedhee yaada. Egaa hariiroon uummata Oromoo fi mootummaan aangoorra jiru kun dhuguma walitti dhufeenya qabu jarri kun jettee yaadda? Mootummaan kuniif uummanni Oromoo hariiroo tokkotu qaban. Uummanni Oromoo uummatadha. Uummata eenyummaa isaa beekudha. Uummata daangaa qabudha. Uummata safuuf safeeffata qabudha. Uummata har'a sirni gadaa halaafatu malee uummata sirna itti wal bulchaa turedha jechuudha. Kuni maali? Kuni uummata Oromooti. Warri amma aangoorra jiran kun immoo sirna jechuudha. Jalqaba gaafa eegalu uummanniif sirni garaagara. Uummanni Oromoo tokkoof tokkitti wanti inni mootummaa kana wajjin wal qabsiisu hin jiru jechuudha. Garuu namootatti fakkaachuu danda'a. Maaliif namootatti fakkaata yoo jette aktii isaan maqaa Oromootiin godhan yakkawwan isaan maqaa Oromootiin dalagan afaan Oromoo dubbachaa nama ajjeesu yoo ta'e mootummaa Oromoo jechisiisu. Sumaan gaaffii bal'istee akka tanaa dubbattu keessumaa yeroo ammaa kana gara mootummaan Oromoo erga deeme kana keessatti Finfinnee dabalatee bakkeewwan garaagaraatti uummata dhukkaamsuun kun qarshii gaafachuun kuni Oromoon kun baala gizeedha jedhama. Dhuguma Oromoon kun baala gizeedha. Oromoon fayyadameera. Oromoon sirna kanarraa waan fayyadamee fi waan dhabe jennee yookaan natti fakkaata gaarii ta'ee yaada. Jechuun tokkoffaa Oromoon sirna kanarraa waan inni fayyadame tokkotu hin jiru yoo maqaa taate malee jechuudha. Maqaan kun akkamitti ta'e akkan saletiin jedhe keessumaa shaggarii Finfinnee keessatti murni wal ijaaree sabaaf sallammii dhiitaa oolu. Sabaaf sallammiitti qoosaa oolu. Maqaa Oromootiin muuziqaa Oromoo dhaggeeffachaa afaan Oromoo dubbachaa yakka murnoonni kun dalagan fudhanii mootummaa Oromooti jedhanii aktii godhu abashoonni kan. Ani kana isaaniittis murteessu maaliif namoota maqaa Oromoo sochootu yakkeewwan kana dalaga. Asirraa maal arganne maqaa arganne jechuudha. Kabiraa immoo Oromoon waa inni dhabe sirna kana keessatti keessumaa bara mootummaa ammaa kana keessa waan Oromoon dhabe safuusaa dhabe sirnasaa dhabe eenyummaasaa dhabe qeesaarra jiraachuu dadhabe akka horiitti qalamee salphifame